السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشنا هركبوني كبجمتوتا في جالتمتوتا jirtanii ilmaan Oromoo bagi jiraattanii hundi keessanuu asumaan egaa waan Yesuufiin mudate dhaggeeffannee walitti adeemnuu sinin jedha. Wanta qabu harkachuudhaan dhaaba qabaachuu dalagaa xiqqina eegaltaa ni harkattaa ni kasaarti. Kanas gargara baay'eedhaan rabbashame ture. Viidiyoo xiqqaa tokko bartee liivii seenaa ture. Gama feesbuukaa irratti gadhiisee ture. Gama feesbuukaatti liivii seenee deeqaa xiqqoo takkaaf hukummaa dhibba sagalii nyaadhamee jee gadhiisee ture jechuudha. Garuu wanni godhamu hin jiru. Alhamdulillah nagaan buleen jira. Kun warra keenya silaafuu jireenya kuman jee harkachuudhaaf hidhama. Lameen keessa tokko maachuu. Kuma dhibba sagalii nyaadhamee jee viidiyoo gadhiisnaan irra gariin soba jaa warra beeku mana beekaa. Kan nyaadhamu xiqqaadha. Nama miliyoona 3 miliyoona 4 waan qabu gartee gurguree mana gurguree lafa gurguree makiinaa qabu gurguree lukkuullee haa gurguree seenaa jira. Addunyaan ishiin harkatuma fudhatu. Nagada gartee seentaa ni harkattaa yookaan ni dhabdaa jechuudha. Kanuma nagada. Yookiin yoo nagada jira jechuudha. Garuu namni gartee harkata namaatiif ni gammada. Agartee dhaba yeroo gartee namni gartee asuma dhaabbadhee boo'ee iyyuu qabu. Yookaan immoo gartee marachuu qabu. Eda irraa fina jechuudha. Eda gartee daandii gubbaraan halkan hanga sa'aatii 9 deemamu. Silaafuu finee magaalaan guutuun ifaa qofa daandii gubbaan ifaa qofa deemamu jechuudha. Karaa boodaa boobee magaalaan bilisuuf fuulduraalasi. Jeetiin galee firraa kunoo reewwanta biroo ciisee irra bakka jechuudha. Hoggaan tanamaa gabaan argu ilmaa tijjiitii qoona. Nama gartee maallaqa qabu dhiisfirraa gaisa. Dhaabbata akkanaas jira. Guyyatti gartee galii gartee hangana harkachaa yoo maallaqa jalqaba maallaqa hangana hangate maallaqa hangana guyyatti hangana daldala godheessa. Saniifuu waan kana gartee as dalgaatiin jira. Kun amman ji'a 2 geetiin jira. Seenaan jee lakkiin seenaan jee. Atummaan gartee kaseente obboleessoo ifee godhuun jee. Karaa booda nama kana gartee saayiba kana gartee wajjin jirra. Waan gartee inni keessa jiru miyaan illee gartee ittiin iflaalaan jee jechuudha. Karaa boodarra. Inni maallaan jee kanas yaasu anas irraa kafala maallaqaatii seenaan jee. Akkuma qabu anas irraa akkasa jira. Inni gartaa dhugaadha. Hanga jalqaba san gartee inni sirra nyaata jira. Guyyatti qarshii 10,000 dalagaa jechuudha. Guyyatti qarshii 10,000 gaafa jalqaba irratti akkas dalagaa ture. Daarektii gara akaawuntii isaa dabaraaf. Ammaanis waan kana laalee osuma gartee wajjin jennu osuma wajjin jennu laallaa seenii naan jee silaafuu birriin noo baddiitii seenii naan jee yoo feene immoo yoo gartee sodaate immoo anas irraa kafala naan jee maallaqa hanga gartee jalqabatti seentu. Garuu namni keenya gartee karaa baratuuf akka gartee miidhaa gartee nyaadhamneef jechuudha. Isa oge alhamdulillah kana durallee nyaadhamna jirra jireenya akkuma seenani nyaadhamaa harkataas geenye alhamdulillah isa oge. Garuu ani gartee akka irraa barumsa hortaniif akka if eeggataniif dhaabbanni kun gartee maqaa ijjiirratee dhaabbata 3 jira 4 jira 5 jira maqaa ijjiirratanii tooftaa garaagaraatiin istaayila gartee garaagaraatiin dhufan jechuudha. Nu waan hin geenye jecha hin badu illee abdiidhaan gartee dabarsan jechuudha. Amma saba saniin Akkuma dhageessan egaa abdiin dhaabbanni garaagaraa akkuma argitanii nama baay'ee kasaarsaa jira jechuudha. Kunoo waan yaasuun jedhullee dhageessanii jirtu asuma barumsa isinii ta'a jedhee yaada. Maaliifi mudannoo akkasii kanaan dura wanta na mudateeruu fi isinii qooda isinii hima jedheeni. Nuti gibbii kana keessa nama 5 taanee jirra jechuudha ijoolleen Oromoo jechuudha. Nama 5 taanee jirru kana dhaabbata kana gizee sana maal jedhaniyyuuti waan akka qorichaa wantatu iyyuu gurgurama. Kana birrii kaffaltee yoo seentee ji'a keessatti abbaa manaa haadha makiinaa taataa jedhan. Wallahi isa dhugaa isinitti hima wallahi laazim.
jennaani eeshi jennee shanan kuni egaa akkuma kaffaltii keetii 15,000 kaffaltee seentaa yoommoo gatii guddaa dafee waan guddaa irra ga'a jette 30,000 kaffaltee seentaa kan jedhani jechuudha. Eeshi jennee shanan keenya kuni 30,000 Itoophiyaa kaffallee seennee jechuudha. 30,000 Itoophiyaa kaffallee seennee egaa dhugaa rabbii wallahi dhugaa dubbachuu fi wanta attamiitti dhufe hani ji'a keessatti makiinaa fi mana nu badhaasu jenne egaa wanti duraa wanta ko hin beekne kuni dhuguma namatti fakkaata gizee duraa dhugaa dubbachuu fi wallahi anoo asuma iyyootti milkaa'ee haadha makiinaa ta'a jedhee haadha manaas ta'a jedhee otoo dalagiin haadha manaa ta'u ilaalaame dhugaa rabbii subhaanallah. Achumarraanii kafallee gaafatti gallee deebinee birriin yoo barbaadanii waraqata tokko akka amma hin jiramti hawiyyaa garagaraa waraqata deemtanitti isinii baasanii gizee mana kiimii mana homaa deemtan kan akkasii kana baasanii yoo barbaadanii kanatu isinii kennama yoo barbaaddan immoo asuma haa ta'u jettan immoo hin isinii ta'a lakkii yoo jettan immoo kanarra isinii namaa jedhanii maal goona reega nu bira taa'ee jennee achuma nuuf haa taa'uu jenne deebanii nama of jalatti fiduu qabdu jedhanii deebanii nuti itti gallee jechuudha. Nama akkamii fidnaa jennaan nama han argitanii mataa keessan hundumti keessanuu of jalatti nama fiduu qabdu of jalatti nama galmeessuu qabdu gizee jedhanii nama eessaa finnaa miti obbolaatuma koo itti gaggashee jechuudha. Nama babbaa'ee biyyarra birri maka kaffalee jechuudhaan ufuma kootiin jechuudha. Warri kunillee akkasuma inni kaan obbolaasaa inni kaan firootasaa akkasuma fidan ijoolleen kunillee jechuudha. Gaafa annee torbee lama wayii geenyu kaffaltiin keenyu jennee gizee gaafannu kaffaltii amma simmiti hansinii kaffalamu warra duuba keessaniin itti gashitanii isaaniif kaffalama yoo axxee gara nama kuma 200 faa akkas amma kumaatti geesse yoo wasanadha kan makiinaallee manallee akka carraa argattu kan jedhani jechuudha boodarra. Wallahi nama gaddisiisa achumaan aarre gizee sanatti illee wanti kun hin ta'u wanti kun waan hin taane hojjetaa jirama han jedhuuf oduu ageenye boodarra birri keenya maalii fi gizee duraa akkas addaan baastanii nutti hin himne kan jettanii asiyoo keessatti makiinaa fi mana isinii laatama akka cahixaa yoo mana jettanii yoo makiinaa jettan kana isin baasa kan jettanii itti nu gashitanii gizee duraa amma immoo akkamii yaada jijjiirachuu dandeessanii jennee gizee gaafannu lakki jedhanii nu keessaati mucittii tokko birri 11,000 Itoophiyaa kan isheen irraa deebisiisatte jechuudha. Hunda keessaa jechuudha. Akkasiin nama ijoollee sanas finneenanne homadinne finneenanne birrii keenya akkasiin kisaaraa gallee birrii sana mucaa tokko awwalee jedhu gizee sana inni waannaa jaraati. Akkasitti kisaaraa nu gashee birrii keenyallee nu deebisi birrii nurraa fuutellee jenam hin jiru wayin akkasii yoo barbaadan nama of jalatti naqadha yoo immoo hin barbaannu jettan itti dhiisaa jedhee bilookii nu godhee jechuudha. Achi keessaatti bilookii nu godhee jechuudha. Homaa miti jennee rabbitti dhiisne haqa keenya nurraa hunaantanii kaatanii deebitanii bilookii nu gootu birrii 30 qaldiidha har'aa dumbula tokko namni namaa kennu hin jiru. Akkasiin kasaaraa nu gashanii deebisanii bilookii nu godhanii jechuudha. Gizee nuti gaaffii gaafannu jechuudha. Garee sana keessatti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbiin. Nam tokko silallee maa inni taa'anii waazoon hojjeti haadha makiinaa abbaa makiinaa taa'anii silaansa. Maal jechuudha taa'ee. Kanaafuu yaasuun illee har'a amma inni kasaree argitaniittu duraanii jechi wanta ana mudate kana wanta isa mudate kana anallee mudate raayinsinii fide kuni gara waggaa 3-4 olittidha jechuudha. Jechi kuni waan kuni achumarraan hundumtuu keessaa babayee deebinee dhiisnee rabbitti kennannee haqa keenya dafqa keenya
rabbumatti kenninee dhiisnee jechuudha. Nuti illee homaa miti. Namni waanuma facaafate haammata. Haqni namaa sumnii tokko yoo taate isinitti darbitanii haquma haqa namaati miti. Hanni haqa namaati. Hanni namaa immoo wanta namaa godhu hin qabu. Kan ofiitiyyuu gizeerra ta'anii nyaatanii hin qaban yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf itti dhiisne rabbumatti kennanii otoo aarruu itti dhiisne keessaatii illee nu bilookii nu godhan jennaan itti dhiisne. Yesuus immoo har'a kunoo kan inni himaa jiru waan kanadha. Namoota baay'eetu waan qabu gurguree, horii gurguree, hooma gurguree itti seena. Gizee kaffaltii kanatti kaffalanii waan itti fakkeessanii waan dhugaa bakka gaarii wayin darajaa gaarii irra ga'anii fakkeessanii taasa'u. Boodarra immoo kunoo akka isaan itti nama kisaaraa gashaa jiran kunoo akkuma argitanii innillee amma inni kisaaree ankoo xiqqishuudhayyuu warra kaan otoo argitanii maal jettuu jettanii iyyituu kan inni jedhee jira jechuudha. Dhuguma yoo birriin keessan kaf jedhee bakka guddaatti galmootu jedhu warri birriin keessan xiqqoo immoo bakka xiqqootti galmootu jedhu waan kana jechuudha. Akkuma birrii keessaniitti galmootu namaan jedhanii namatti fakkeessaniitiyyuu akkasitti kasaaraa nama gashaa jiru jechuudha. Yaasuun amma hirba malee bulee akkasitti otoo hin deemu ifaa Finfinnee keessaa jechaa jira. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Nam tokko waan amaate waan dalagate sana nyaachuuf argachuuf jijjiiramuuf malee akkas kasaaraa gala jedheeti miti ilmi namaa. Amma immoo wanta baay'eetu dhaabbata akkuma inni jedhu dhaabbata baay'eetu jira amma. Akkasitti ijoollee baay'ee kisaaraa gashaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi mudannoon akkasii unumaanoo kanaan dura akkasitti nu gaddateera. Fakkeessanii waan ammatti milkootanii fakkeessu gizee achirraatii haasaanii garuu immoo boodarra kaffaltiin duraan hin kaffalama. Akkuma argitan kana akkuma inni jedhee gizee lama gizee sadii akkas kaffalaa dhaqaniitiyyuu booda immoo kunoo akka isaan itti godhan ilaalaa. Namni eddeetti nam'ee aga amma kun kaffaltiin kun kaffala jedhee innillee gooddanyoota gara biraa fidee akkuma ofiisaa amma gooddanyaatti isatti gashe mitiire bakka sanatti kaffaltii amma kana naa kaffalama jedhee innillee fidee itti gashe. Yesuullee akkasuma duubasaa gizee sadii gizee lama waa irraa argatu sana akka inni gooddanyoota fidee itti isaaniif dabaluu fi isaan kana godhan jechuudha. Innillee iddee akkas dalagaa ture fidee itti nama nannaqee fi kunoo sadaffaa lamaffaa irratti kasaaraa isaa gashanii akkuma argitan kanadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii kan adeemaa jiru. Kanarraa uummanni immoo otoo of qusannoo godhee waa wallaanii irra hojjettanii milkootu akkas gootanii milkootu. Inni rabbi milkeessinu milkaa egaa harka rabbiitu wanti hundinuu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaasuun akka kanatti kisaaraa galee jedhee kunoo akkuma argitanii ani inni dubbate sagalee isaa sin dhageessisee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wanti adeemaa jiru. Kanaaf birrii ofii fuudhanii irra naqanii ka'anii deebanii akkasitti deebanii kasaaraa galuu jechuuni baay'ee tokko ulfaata. Alhamdulillah gizee tokko gizee lamarraa yoo argatanii jiranii. Gariin immoo otoo waa tokkoon argatiin birrii muluuttaan kasaaraa galuutu baay'eetu jira jechuudha. Amma nuti fakkeenyaaf ijoolleen kun hundinuu itti nam'ine dumbulloo tokko toon argatiin kasaaraa gallee keessaa deebanii bilookoo kan isaan nu godhanii jechuudha wallaahi. Kana oskanneema namni yoo dhagee nuti kolfaa namni maal nuun jedha jennee dhugaa rabbi maatiitti illee hin himne maaliifi lola jira maalii jira jedhanii yeroo sana kaartoon Sudaan irraa moo maal jedhanii dhaabbatichi gizee sanaa jechuudha. Akkasii lolatu jiraayitiiti ajennee oskannee achumarraa callisnee jechuudha. Kisaaraa kana hundaa baasnee kaane amma hattoonni baa'atanii jiru. Wallaahi irraan akka kana hojjettanii hin milkootu yoo kana hojjettan asiyyootti kaawoo keessan muraanni keessan sinii guutaa kan jedhanii akka kanaan nama itti naqanii ka'anii immoo kisaaraa baay'ee gashuu jechuudha. Rabbiin isaan haa qayeeshu jenna moo maal jennare rabbi isaan haa qayeeshu maal jennare dhugaa rabbiin ulfaataan nam tokko dalagadhe waa argadhe jedhee birrii isaa inni qabus inni qabnes akka kanaan gizee itti namu inni qabullee homaa mitiin qabaatiyyuu inni qabne waan mana keessaa gurguree gizee itti galee immoo akka kanatti kasaaru wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ijoollee baay'eetu waan tokko hin qabne waa gurguree itti galee kasaaree jira. Ijoollee baay'ee gooddanyaa kan hin beeku. Kana fakkaata viidiyoon akkasumatti dhaabbatee